Okay, setting operation yookaan functionoota baay'ee qaba. Isaan keessa intersection union is subset isaan tokkodha. Warri kaanis jiru, warri kaanis akkamittiin ofii keessan akka ilaaluu dandeessan sintin argisiisa ammas irra deebi'ee sana booddee operationoota tokko tokko fakkeenyaaf warra akka intersectionii fa'aa wajjin ilaallamaa jechuudha. So jalqaba seetii maduwwaan uumaa. Sana booddee seetiin functionoota akkam akkamii akkasii dhiyeessu Python functionoota akkam akkamii seetii wajjin akka fayyadamtan akkasii dhiyeessu ilaaluuf help jettanii maqaadhuma seetii keessanii akkasii nuti dabarsitanii baay'ee isin argisiisaa jechuudha. Baay'eetu jira as keessa functionoota isin fayyadamuu dandeessanii adii fayyadamnee ilaalleerra viidiyoo isa tokko keessatti. Clearly fayyadamnee ilaalleerra baay'eetu jira as keessa intersectioniin jira. Baay'eetu jira ofii keessan as keessa deemtanii ilaaluu dandeessu. Tokko tokko isaa yaadachuun isin barbaachisu garuu yeroo wanta ta'e gochuu barbaadan seetii wajjin as keessa functioniin sun as keessatti akka isin argamu as keessatti argamu akka gatii danda'u dhuftanii asitti ilaaluu dandeessu. Fakkeenyaaf intersectionii wajjin ilaallama. So why intersection ilaaluu fi jalqaba why function baruu barbaanne akkuma yeroo hundumaa help maqaa seetii keenya dot intersection yoon jedhee Python nutti hima jechuudha. Functioniin kun why functionii kana return intersection of two sets as a new set jedha. Intersectionii seetota lama akka seetii haaraatti nu deebisa kuni. Maal jechuu akka ta'e wajjin ilaalla. Kana gochuuf seetii adda addaa lama uummanna. So already uumeera. So seetiin tokkoffaa fakkeenyaaf barsiisota kutaa 9ffaa barsiisanidha jennu. Seetiin lammaffaa immoo barsiisota kutaa 10ffaa barsiisanidha jennu. Isaaniin kureetii godhanna. So barsiisota kutaa 9ffaa kutaa 10ffaa kutaa lamaansaa barsiisan yoo barbaanne kutaa 9 dot intersection kutaa 10 yoo jenne barsiisota lama kutaa lamaansaa kutaa 9ffaas kutaa 10ffaas barsiisan nu deebisa jechuudha kun. Fakkeenyaaf barsiisota immoo kutaa 9ffaa duwwaa barsiisan yoo barbaanne functioniin kan biraa jira. Isa fayyadamna jechuudha. Functioniin kan biraa functioning difference jedhamu jira. Kutaa waa isaa baruu barbaanne immoo maqaa seetii keenya difference on jedhee return difference of two or more sets as a new set jedha. Garaagarummaa seetii lamaan gidduu jiru kan nu deebisu jechuudha. Kanaaf isa fayyadamuuf immoo fakkeenyaaf barsiisota kutaa 9ffaa qofaa keessa jiran yoon barbaade 9 dot difference kutaa 10 yoon jedhee barsiisoti kun kutaa 9ffaa duwwaa warra barsiisanidha jechuudha. Kutaa isaanii yoo ilaalle kutaa 9ffaa duwwaa ayyaana kutaa 9ffaa duwwaa barsiisaa yoo fudhanne ilaalle as keessa hin jiru ayyaanaani. Caaltuunis kutaa 9ffaa duwwaa barsiisti. Mootiinis akkasuma kutaa 9ffaa duwwaa barsiisaa. So functionii kan biraa nuti fayyadamuu dandeenyu functionii seetiin dhiyeessu keessaati differensiin isa tokkodha jechuudha. Akkasuma functionooti baay'een jiru akkuma silasin argisiise keessa deemtanii ilaaluu dandeessu. Fakkeenya yoon kanatti dabarsee functionooti as keessa baay'eetu jiru wajjin ilaalla. Koppiin jira. Seetii tokko koppii gochuu yoo barbaanne remove all elements of another set from this set. So kun immoo fakkeenyaaf kutaa 9ffaa keessa seetii warra jiran hunda isaanii kutaa 10ffaaf kutaa 9ffaa keessa kutaa 10ffaa keessa warra jiranii kutaa 9ffaa keessaati remove gochuun barbaade functionii kanan fayyadamaa jechuudha. Difference update isa jedhu. So wajjiniin fayyadamne ilaalla fakkeenyaaf kutaa
kutaa sagalaffaa istii kana kopiin godhadha gajjallaatiin. Kutaa sagalaffaa warra barsiisanii kutaa kudhanaffaa warra barsiisanii kutaa sagalaffaa akkam barsiisne yoo barbaanne kutaa sagal maqaan seetichaa asitti akka arginetti difference update dha. Update jennee kutaa kudhan yoon jedhe kana booddee kutaa sagal displayin godhe deebisee ayyaana caaltuu mootiif toltuudha warra kutaa kudhanaffaa barsiisan keessaa diliitii godheera. Ibsaan kutaa sagalaffaas kudhanaffaas barsiisaa keessaa diliitiinaa godheera. Kan biraa eenyutu barsiisa ture? Dura mootii. Okay, yeah, you get it. Sinigala, yeah, so ibsaa duwwaadha kutaa kudhanaffaas kutaa sagalaffaas kan barsiisu isa diliitiin godheera. So akkasumas funkshiinoota baay'ee jira seetii keessaa isa ofii keessan keessa deemtanii ilaaltanii akkamittiin akka fayyadamtan ofii keessan baruu dandeessu. Isa duwwaatu hin ta'in wanti baay'ee barbaachisaan amma wanta funkshinii tokko isaa beekuu caalaa kan ofii keessan dhuftanii ilaaluudha wanti baay'een value qabu yeroo barbaadanitti yeroo wanta ta'e hojjechuu barbaadan seetii wajjiniini. Funkshiiniin akkasii jira laata jettanii yaaddanii dhuftanii ofii keessan ilaaluu jechuudha. Fakkeenyaaf funkshinii barsiisota kutaa sagalaffaa fi kutaa kudhanaffaa walitti dabaluu yoo barbaadan hunda isaanii funkshinii Python akka funkshinii laata kan inni akkasitti godhuu jettanii yaaddanii yoo dhuftanii help jettanii maqaama seetii duwwaa ta'uun qabu kuni seetii maqaama seetii ta'ee system functionii help itti yoo dabarsatanii functionoota seetii wajjin fayyadamuu dandeessanis ni kenna. Fakkeenyaaf maqaa barsiisota hundumaa walitti makuun barbaade union nan argaa nan dubbisa description isaa return union of sets as a new set union seetota adda addaa lama akka seetii haaraatti deebisa jedha. So fakkeenyaaf kutaa sagal union kutaa kudhan yoon jedhe akka seetii hunda isaanii walitti makinaa deebisee jechuudha kun. So ofii keessan ilaaluu funkshiinoota baay'ee provide godha Python data structure tokko isaaf seetiifis yoo ta'e listiifis yoo ta'e dictionaryifis yoo ta'e funkshiinoota Python sinii kennu baruu fi jalqaba data jalqaba create godha. Fakkeenya isa jedhu kana gubbaa kanatti create godhee ture akkuma ni funkshiinoota provide naa ta'an ilaaluufidha kanin kana create godhee duwwaa ta'uun qabu. Fakkeenyaaf kutaa sagalaffaa isa jedhullee yoon system functionii help itti dabarsee natti himaa jechuudha. Fakkeenyaaf kutaa sagal yoon jedhee kunoo amma natti himaa jechuudha. Waanuma seetii ta'eef seetii create ta'e gootanii sana booddee system functionii help jedhamu kana yoo fayyadamtanii isinitti himaa jechuudha. Funkshiinoota available ta'anii isin moosa keessaatti ilaaltanii fayyadamuu dandeessu jechuudha.